Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattoota Odaa Elektirooniks. Kun YouTube keenyarraa maal isin jedhame egaa amma kun YouTube keenyarradha. Amma kan jirru YouTube keenyarradha. Walumaan amma kan jirru YouTube keenyarradha. Warreen miseensota haaraa taatan subscribe isa jedhamuun maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Amma akkaataa kamiin akka PC keessan paartishin gootan isinitti himaa jechuudha. Akkaataa kamiin akka paartishin gootan isinitti himaa walumaa gala. Amma haa jennu kompiitara keessan haala kana nuu banattanii option yoo irrattan computer irratti option yoo jettanii maaltu isinii dhufaa option jettanii manage kan right click godhanii manage yeroo jettan disk management isinii dhufaa achirraati disk management kana banattu disk management yeroo banattan inni tokko fakkeenyaaf meeqa akka qabateera isinii dhufa isa booda fakkeenyaaf yeroo intini gochuu barbaadan haa jennu abbaa 600 kan shrink gochuu barbaadan lakkoofsa galchina. Lakkoofsa hammam akka gadi hir'isuu barbaanne jechuun firii hammam akka baafachuu barbaanne. Isa booda lamma fakkeenyaaf unallocated jedhee nuu kaa'a. Yeroo kana kompiitara keenya irraatii maal nuu kenna? Yeroo kana maal nuu kenna? Firii nuu kenna. Iddoo kanarratti waan isin agarsiise firii nuu kenna jechuudha. Xiqqoo yoo duubatti deebise. Amma maal argitu unallocated kun unallocated GB nuun jedha fakkeenyaaf haa jennu amma hard diskiin waan kana teeraabaaytii tokko unallocated tu jira jechuudha. Amma isa kam shrink goone D keessa isa jiru lamatti qooduu barbaanne waan ta'eef yeroo jalqabaa akkuma isin argitan steppiin jalqabaa shrink goone jechuudha. Steppiin lammaffaan maal goone unallocated kana irra geessine right click goone isa booda right click goone kaane maal jenna new sample volume kan jettu san irratti click goone kan irratti cuqaafna achumarraa yeroo irratti cuqaafnu maal nuu fida step next jennee yoo deemne format godha achirraa notification kompiitara keenya irratti notification nuu gala. Notification yeroo nuu galu maaltu qoqqoodame jechaadha. Local in akka uumame yeroo nuu gala jechaadha. 420 GB tiin. Amma haa jennu immoo yookaan walitti deebisuu immoo barbaanne yoo ta'e jechuudha. Egaa inni kun yoo fakkeenyaaf kan duraan qabdan yoo ta'e faayila keessan guutummaa guutuutti balleessuu danda'a waan ta'eef faayila keessan gara waliitti dabarfattu yookaan gara isa kan biraatti dabarfattu jechaadha. Isa booda waan kana balleessina free space jedhe. Isa kanas hin balleessu. Garaagarummaan garuu free space fi unallocated gidduu jira. Malaala change gochuu hin dandeenyu isa kana. Indeed. Kanaaf inni kun unallocated ta'e inni kun immoo free space ta'e. Free space inni jedhu kana malaala maal gochuu hin dandeenyu jechaadha. Kana walitti dabaluu dadhabee inni jiran ture deebisne free space jedhu kana ammas yeroo nuti delete goonu walitti dabalame lama akkuma isin argaa jirtan 600 wayii ta'ee lamaan sararraa balleessinu amma lahaa jennu kompiitaratti yoo as deebinu jechaadha. Egaa iddoo kanatti dhaabbiin yoo ilaaltanii wantoota lamatu jira as kana. Isa computer management keessa jiruu fi kan computer management keessa jiruu fi computer keessa ilaala. Amma fakkeenyaaf haala unallocated jira miti computer management keessatti jira. As keessatti garuu diiskii kana qofa nu agarsiisa. Amma yeroo rakkoon fakkeenyaaf akka kanaaf isin quunnamu teeraa tokko ta'uu isaa osoo isin beektanii yeroo itti amma 320 qofa agarsiisu jira. So yeroo kana maal keessa gallasiniin jedhee computer this PC iddootti irra geessina right click goona manage kan jettu banna manage taansine disk management banna jechuudha. Disk management erga bannee
kanatu jira. Unallocated kana jira. Unallocated kana irratti right click goona. Achuma right click irratti goonu maaltu nu dhufa? Ala ammoo akkuma argitan jechaadha. Akkasa booda steepota jiran hunduma isaanii yoo next jenne kompiitara keenya keessa galee argaa jirra. Kuna kompiitara keenya keessa galee argaa jirra jechaadha. Amma eenyutti deebi'ee diitti deebi'ee jechuudha. Walumaa gala paartishinii gosa kanaan hojjenna, akkaataa kanaan hojjenna jechuudha. Kompiitara keessan qoqqooduuf jecha qarshii baay'ee baasuu hin barbaachisu jechuu barbaadeeni galatoomaadha isa kana. Kan biraa waan xiqqoo ilaaltoonan jedhe yaadu maanni waan xiqqoo ilaaltodhe kan yaadu tokko maal ture inni immoo something akkaataatti kunis diskriminaajintii ta'etu kun qabiyyee isaa akkamittiin ilaaltu qabiyyee kompiitara akkamittiin akka ilaaltan illee asumarratti argachuu dandeessu barbaadan diskriminaajintii keessatti yoo galtan wanti jiru hundumtuu guutummaa guutuu isaas isin agarsiisa. Inni kan biraan fakkeenyaaf giraafiksii yoo qabaata ta'e kompiitara tokko akkamittiin giraafiksii qabaachuu isaaf dhabuu isaa ilaaltu akkamittiin akka ilaaltanidha. Giraafiksii akkamittiin ilaallaa fakkeenyaaf right click goona iddoo kanatti giraafiksii ilaallaa, raamii isaa ilaallaa, propertii kompiitaraas ilaallaa, raafilii jechaadha. Karaa isa tokkoffaa karaa 3-4tu jiru. Tokkoon riistaart gootanii kompiitara keessan akka inni staart gochaa jiruun F1 tuqxu. F1 yeroo tuqxan maal isin fidaa? F1 tuqxanii F1 akka tuqxaniin F1 irra deddeebistanii yeroo tuqxani system information isinii fidaa jechuudha. System information isinii fidaa. Isa booda system information sun koorii kan qabate, raamii isaa kan qabatee fi wantoota garaagaraa kan qabate isinii fidaa jechaadha. Gidduumatti kottaa buna dhugaa. Mala akkuma asirraa argaa jirtan immoo asitti immoo property this PC iddoo jettu irra geessitanii right click gootu. Right click yeroo gootan fakkeenyaaf kooriin isaa maal akka ta'e, pirooseseriin isaa meeqa akka ta'e dhiifama qaruu xiqqoo duubattoon isinii deebise kaammaa jechuudha. Eshi namoonni baay'een jenereeshinii fa'aa iddoo irraa ilaallattan hin beektan. Jenereeshinii fa'aa iddoo kamirraa ilaallattu amma lakkoofsi koorii xaanee jiru kun meeqa? Anaa jennu ilaala. Asumarraa akka arginu lakkoofsi koorii xaanee jiru koor i5 koor TM i5 jedhamiti. i5 xaansee maaltu jira? 8250dha. Jechuun 8 jalqaba taanaan jenereeshinii 8ffaadha. Asumarraa waan isinitti himee darbu warreen jenereeshiniin isaanii ol ka'an pirooseseriin isaanii xixiqqaadha. Isaan kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf raam baay'ee kan biraan immoo maanni wiindoon isaa activated moo activated miti isaa irra ilaallachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf amma kun maal jedha wiindoos activatedidha. Akka kanaati. Kanaan piroosesii jechuun propertii kompiitara keessanii ilaallattu jechaadha. Inni kan biraan maanni iddoo kanatti wanti ilaaluu dandeenyu laayitiin kompiitara keessanii fakkeenyaaf hin dabalaaf hin dabalu yoo adda addummaa qabaaf hin qabu yoo ta'e maal akka gootan haa jennu hin dabalu yoo ta'e jechuun wanti kun akkas yoo as kanarra hin jiru ta'e mobiliitii seentar iddoo jedhu irratti argattu. Kana jechuudha. Yoo inni walumaa gala hin dabalu yoo ta'e maal goona? Iddoo silaa kompiitara iddoo jedhu yookaan this PC iddoo jedhu banattu. Achirra this PC sana bantaniitu management kan jettu banattu. Manage kan jettu banattu. Manage kan jettu banattu. Yoo amma argitanitti ta'e akka irra isinii deebi'uu fi this PC
this PC irra geessitanii option manage achirraatii eenyuun banattu device manager kan jettu kana bantu device manager achirraatii isinii fida. Amma maal keessa jira wanti kun display dha miti display keessaati maal jenna nuti tokko irratti click goone gubbaarra jirti mallattoon ilaa akkuma isin argitan update kan jettu jirti. Update gosa lama jira. My computer isa gajjallaatti isa gubbaarratti nuti online search online kan jennu irratti click goona. Search online yeroo jennu yoo internet connection qabaanne maal godha download nu godha. Ammachuun waan computer kun yookaan update ta'eera yookaan connection hin qabnu. Walumaa gala yoo akkas goone achirraa akkas goone computer keenya yoo restart goone laayitiin isaa fanuu sirrachuu danda'a jechuudha. Akka gaaffii kana